waaqayyo tufuna Isaayaas 65:17 akkasara yaarannoo keessa qabadhaati waaqayyo kuno ani bantii waaqa haaraa fi lafa haaraa nanuma wanti dur ta'ee iyaaratam inni darbes yaada namaa keessa hin dhufu kuno ani Yerusaalemin mandaraa nama gammachiiftu saba ishees warra gammadan waanan godhuu fi isin wanta ani uumutti barabaraan gammadaa ililshaas ameen sagalee kana irratti dubbadha harka ishee qabaati yoo amanteef jira waaqayyo sirratti hojii haaraa jalqabaatti jiraare sirratti dubbadha yoo amanteef waaqayyo sirratti hojii haaraa jalqaba waan jedhu gubbaattan dubbadha kutaawwan garaa garaa keessaa deemnee ilaalla ka'umsaaf garuu Jatanishan Isaayaas rajicha 17:18 irraa dubbiin waaqayyo waa'ee Yerusaalemin dubbata maal jedhe dubbata waaqayyo kunoo jedha bantii waaqa haaraa fi lafa haaraa waan kanaan dura ta'ee ture waan kanaan dura raawwatamee ture sana kaleessa dheengaddaa namooti baay'ee keessan kan itti boossan kan itti gadditan kanatti gungumta sana akka deebi'ee iyaaratamne wanti kaleessa isin rakkise wanti kaleessa isin dhiphise akka deebi'ee iyaaratamne karaa booddees waan ta'u karaa booddees waan dhufu akka isin hin raafne ani waaqayyo jedha bantii waaqa haaraa lafa haaraa uumuudhaan uumees akkasitti jiraattanii waan haaraa gochuudhaan jalqaba kaleessaa wantoota baay'eedhaan kan miidhamtan kaleessaa wantoota baay'eedhaan kan boossan amma garuu jedha waan haaraa ta'uu jalqaba inni tures iyyaaratamu inni dhufus isin irraasu kana gidduutti maal godhaan waan haaraa uumuu jalqabaan wanta haaraa inni kaleessa akka iyaaratamne inni dhufummoo akka sirraafne maalin godha waan haaraan uumuu jalqabadha waan haaraan uumuu jalqabu lafa haaraa nanuma samii haaraa nanuma maaliif inni kaleessa namoota baay'een irra turanii fi irra jiraatan maal ta'eera namoota baay'ee salphiseera namoota baay'ee qaanesseera namoota baay'ee boosiseera namoota baay'ee rakkiseera amma garuu maal godha waan haaraa uumuu jalqabaan jedha yoo amanteef waaqayyo sirratti hojii haaraa jalqaba waan ta'eef itti dabalee maal jedha kunoo jedha ani Yerusaalemiin mandaraa nama gammachiiftu nan godheera isheen kaleessaa sun mandaraa maal taatu nama gammachiiftu Nehemiyaa 6:1 irraa waa Yerusaalemiin achi deebinee dubbanna 6:1 irraa karraa dallichaatti balbala hin keenya yoon ta'eyyuu cabaa tokko illee utuu hin hambisin dallicha deebisee akkan ijaare sanbalatii Xoobiyaa fi Geshaam Arabichi dinonni keenya warri kaanis yommuu dhagaan sanbalaatii fi Geshaam namaatti erganii kottu gandeen dachaa onaa keessaa isa tokkotti wal agarraa jedhan isaan garuu wanta hamaa ala irratti hojjechuudhaaf iyyaadan anis nama isaanitti ergeen ani hojii guddaatti waanan jiruuf gadi bu'uu hin danda'u hamma ani deebisee gara keessanitti gadi bu'uttis hojichi maaliif dhaabbatare nan jedha hamma an isin bira dhufutti Isaayaas 65 waa'ee kana dubbata asirratti maal ture inni Yerusaalem jedhu kuni Yerusaalem isheen ammaa garuu kuni isa Nehemiyaan dubbatudha diigamtee caccabdee babbadee ontee namni ishee keessaa onee dhaloonni keessaa onee lafti ishee onee
ishee qabdu olee kan ture jaana imiyaarratti maajaniimaan akkan deebisee ijaare yooni balbalatti gochuudhaaf baadheeyyuu yoon balballi saanaafeeyyuu akkan deebisee ijaare dhiironni keenya yommuu dhagaan hin gammadan hin ilshan jedhe miti garaa isaanii gubateedha hin aaraniidha maaliif aaru waaqayyotu waan haaraa gochuu jalqabe waan ta'eef maaliif aaru waaqayyo deebisee ijaaru jalqabe waan ta'eef maaliif aaru waaqayyotu deebisee dhaabu jalqabe waan ta'eef ganama kana waaqayyo amantii kee ilaalee si gubbaatti waan haaraa hin jalqabe waan ta'eef warra amanan gubbaatti hojii jira itti dhufasa kana maa jira jaaf 65 Nehemiyaan maa jira gaafa waan godha dhaban sanaa na ajjeesuudhaaf jira Geshaam Arabichii fi Xoobiyaaf Sanbaleeti maa jirani meegani kottumeessi barbaanna naan jirani akkana waaqayyo mandaraa namni itti gammaduun godheedhe tokko sana dubbate akkasa dabaree immoo erga kana booddee warra saba isheessira warra waanan saba isheessi warra gammadan waanan godhuuf jedha isin maaltaa waanan godhe ilaalaati gammadaa waanan godhe ilaalaati farfadhaa waanan godhe ilaalaati galateeffadhaa waanan godhe ilaalaati ililshaa maaliif ani waan haaraa maal godheera jalqabeera waanan ta'eef nam tokko sagalee isaa ol qabee waaqayyoon gubbaatti waan haaraa jalqabeera irraa dubbatu sifatoo maqaa gooftaa Yesuusiin ilaakare waan haaraa nan jalqabaan irratti nama ishee irratti irratti lafa ishee irratti irratti biyya ishee irratti Yesuus Kiristoos amantee kan dhufte waan haaraa isa gubbaatti jalqabaa karaa bakkeetti Nehemiyaan na ajjeesuudhaaf turaneera ani garuu akkasii jedhee hojiin qabaan haleluuyaa maalan qabaa gad dhufuu hin danda'u maalan qabaa hojiin qabaan sagalee kee qabadhuti hojiin qabaan yadiina koo iddooti jettis lafati barbaades hin dhaabadhuti jedhaaniin hojiin qabaan ameen warra amanan gubbaatti hojii haaraa jira waan ta'eef maa jira ture hojii qabaa jedheen deebise nama isaan ergan sanaa maa jira dhaqaatee kattale eenan hojiin qabaan ijaaruu jalqabeeraan xumuruu jalqabeeraan isin garuu haaraa jirtu isin garuu banbanaa jirtu isin garuu sababa garaa barbaadaa jirtu ani garuu maala qaba hojiin qabaan isaas gubbaatti makane waaqayyo nama ishees nan gammachiisa lafa ishees nan gammachiisa waan hundumaa haaraan godha waan hundumaa nan haaressa sanaa booddee namni ilaalee namatti gammadu namni ilaalee biyyatti gammadu namni ilaalee lafatti gammadu nan godhaan sakaleessa diigame sana amma immoo deebisee ijaaree haaraan godhaan jedha ilaamee gooftaan Yesuus yeroo amantee dhaabbattu yeroo amantee deebitu yeroo hundumaa waaqayyo hojii moofaa miti hojii haaraas barbaada si hojjetaa deemta si hojjetaa akkas jedhe hojiin qamaa argadee booddee Isaayaas immoo maa jedha namni ishee sin gammada kaleessa hundumtu irraa gora har'a garuu namni ishee hin gammada kaleessa namni hundumtu rakkataan firan qabu waan ta'eef namni rakkate yeroo baay'ee firan qabu yeroo baay'ee michuun qabu yeroo baay'ee gareen qabu iyyeesii firan qabu rakkataan biyyeessa waan ta'eef Yerusaalem yeroo diigamtee tuullaa ishee ol keessa hundumtu irraa gore Nehemiyaan garuu nan ijaare jedhe ituma sin ilaaltanii nan ijaare ituma diinni kee argu amantee kan dhufte gara maqaan si ijaara furra waaqayyo mootii waaqaaf lafaa hojii kee ijaara qe'ee kee ijaara maasii kee ijaara amantii kee ijaara waaqayyo qe'eetti gammaddu hojiitti gammaddu manatti gammaddu gaa'elatti gammaddu barumsatti gammaddu qolatti gammaddu har'aa kaasee waaqayyo hojii kanaan fuula kee darbeera haleluuyaa namni itti gammada ilaaleetuun nama waaqayyo bira qabatame namni ilaalee kanaa booddee sitti gammadate jedhaanii namni kanaa booddee hojii kee ilaalee sitti gammadatiin jedhaa waaqayyo siin jedhaa jira waan ta'eef jedhaanii
ሃሌሉያ ጦቢያፍ ሰንበሌጥ ጌሻን ኩን ኢየሩሳሌም ደብተ ከጀራምቱ ፈረሳኔን ቱሬ አከሽን ደብተ ዳበቱ ፈረሳኔን ቱሬ እንገሩ እጃሬ ራወዴ በርበረ ዱዋና ፌራ ሰከሌሳ ሰደን ገዳ ከንደርቤ ከንቴ ኡቱዋራኒቱ ዋቀዮ ጅሬኛ ከከሰት ዋቀዮ ኦጂ ከከሰት ዋቀዮ ትያጅለ ከከሰት ዋቀዮ ከራ ከከሰት ዋን ዲነ ከከራጉ ኦጀቴ ሲያገርሲሳ ዋን ደርቤ ፋሩ ለንጃሬ አከሰራ ያቀትማል ጦቢያው ሰንበሌጥ ጌሻሜኒ ኦጂቺ አበቹን ቀሙ ታንቺው ጂሰስ ኦጂቺ ማልተውን ቀሙ ናርከቲ ማልተውን ቀሙ አመን ዴቤስ ብረዱፍቲ ማልታ እናበታ አቹ መዳበዳ አራ አቹ መዳበዳ ገዳ አቹ መዳበዳ ቲቦ አቹ መዳበዳ ወሎላ አኒገሩ ማልጎና ጅራ ዴብሴ ጃራን ጅራ ዴብሴ ዳባን ጅራ ዴብሴ አረሳን ጅራ ዴብሴ ኦጀቻን ጅራ ዴብሴ ፋካሳን ጅራ ዴብሴ ዳባን ጅራ ዴብሴ ጃራ ጅራ ዴብሴ ሲጃራ ዋቀዮን ke debise oji ke debise deltara ke debise dibata ke debise mala ke debise utudi non ne kesu marsalitu waaqayyo waan sigammachiisu hojjetaa siran malangora xumuraan jira isin garuu aaraadha yoo aarteeyyu ojiin qabattiin jedha diinni qulqulloota bakkeen jiru bira jira waan ta'eef 65 nama gammachiifti Yerusaalem jedhe sakaleessa arki ogeessaa ijaareerra ani ijaare sakaleessa arki qabeenyaa ijaareerra ani ijaare sakaleessa arki ogeessaa ijaare dhaabeerra ani ijaare namni sheef mandarri sheef qeenshaa namni dubtuu ilaaletti gammada sabni shee mabarabaraan ilshaa keessa jiraata warri amanan harka namaatti ijaaramati lafee warra amanani kana madre nama gammachiifte gimbin baabilooni jira yeroo sana kan baay'oon dheerate akka gamoo finfinnee keessa nama gammachiifne mootiin fariiwwan qabeenyaan beekamaadha nama gammachiifne xoobiyaaf sanbaleet geeshaan kun namoota baay'ee beekamootadha hansaay nama gammachiifne misraachoo kan nama amane addate argama waan ta'eef akade waaqayyo nama gammachiise ani Yerusaalemin deebisee jaara waan jiruuf arraabootee mandar Yerusaalem inni diinaas inni firaas ilaaleetti gammadaa gooftaa Yesuus maal gochuu beektusin Nehemiyaa ajjeesu turan akade maal ta'u waan nama gammachiiftu deebisee inni ijaarre kottumee maree qabna fira fakkaatanii waamu kottumee abbeessi barbaannaati dachaawoonaa keessa dhaabbannee jirraa kottumee maal taata kottumee hin barbaadamtannani akkatti dubbatu abbee dheennaani hojiin na harka jira waan natti kenname na harka jira waan waaqayyo harkaa fuudhee na harka jira waan diigame deebisee ijaaruun aboon naa kennameera ani nama gooftaa dhagee jiraatu waan ta'eef gooftaa natti himeera inni si yaaddeessu raawwatee na gubbaatti waan hin taaneef ituma sinagartee deemsee ni ijaara diinatti dhaamsa erga diinni kee dhaamsa erga irra mana keetti har'a gola keetti har'a hojii keetti garuu dhaamsa fuudhee deebi'a dhaamsa erga hojii keetti dhaamsa erga kubara torbatti dhaamsa erga dafnootti dhaamsa erga torban fuula keetti garuu ergaa fuudhee deebi'a ergichi maal beektu sun inni amane hojii haara qaba kan jedhu fuudhee deebi'a waan ta'eef itti maan jira waa'ee kee an dhaabadhe itti maan jira diina keettan gooftaan maa jedhedha yoo amanteef hojii haara maalan godha sirratti maalan godha nan jalqaba waan sin jedheef inni du'a mana keetti fidee dhufu inni salphina himuu dhufu inni gadda himuu dhufu inni boocha himuu dhufu isa gooftaan dubbate dhagee deebi'ee dhaqee diina keetti hima waan ta'eef akkas jedhe 65 ammaa irratti gaane nama gammachiifti Yerusaalem jedhe du jedhu kaleessa du safuudha akka ishee nama godhe waaqayyo akka isa nama godhe waaqayyo bakka Yerusaalem hin onte inni gamte har'a garuu gaafa isheen lafaa kaatu diigamtee hafti irra ture diigamtee hafti babbaddee hafti cabdee hafti karaa booddee ol hin kaatu
jedhaa turan. Ituma siin jedhanii irra geessite. Yoo beektate waa'ee keedhaan. Ituma siin jedhanii as geesse. Ituma si eeganii as geesse. Ituma labsanii addana geesse. Amma immoo akkas jedhe Waaqayyo. Yoo amantee fi siin jedhe. Hojii haaraas gubbaatti jalqaba siin jedhe Hafuurri Waaqayyo. Nam tokko yaameen. Maalaara. Eurate. Jira jira. Maalaan godha siin jedheera Waaqayyo. Sirratti maalaan godha siin jedheera. Lal jalqaba. Ilaamee. Inni darbes inni dhufus hin danda'u raawwateeraan. Ilaamee. Kan darbes kan dhufus hin argatu raawwateeraan. Kan ta'us hin danda'u raawwateeraan. Sirratti Waaqni abbaa mul'ata hojii haaraa jalqaba. Kun karoora akkas jedhe kottuu karaatti hambifna jedhan. Inni garuu hojittiitu na harka hirti jedhe. Haaraa hojiin qabaadhe. Isaas immoo maa jedhaa Yerusaalem hin ijaaramte jedhe. Kin ijaara Waaqayyo. Jumaata dubbateera. Kaleessa dubbateera dubbatan. Bor immoo godha. Si ijaara Waaqayyo. Ijaarsa haaraa lafaas gaasa Hafuurri Waaqayyo. Ulee harka namaa mitaati. Ulee birrii mitaati. Ulee beekumsaa mitaati. Ulee qomoo mitaati. Ulee lagaaf biyyaa mitaati. Ulee Hafuura qulqulluu qabattee lafaa kaataati. Warra Kiristoosin dhagaan Kiristoos ijaara waan ta'eef. Kanaaf maal jedhaa? As gubbaatti namni ishees maal ta'a? Qooda kaleessa boo'ee wawwaataa ture. Qooda kaleessa bakka nuunoo kanaa booddee homaa qabnu. Namni deebisee nu ijaaru hin jiru. Namni nu haaressu hin jiru. Jedhaa turan sana ammaa booddee garuu mandaraa jiran hundumaa keessaa ani Yerusaalemin mandara addaa godheera Yesuus. Nama taate harkuma kee ol kaasa cuma taayitii. Akkasii jedhe Waaqayyo. Maatii jiran keessaa, biyya jiran keessaa, ollaa jirtu keessaa, lafa jirtu keessaa Waaqayyo siin hafuura gammachuu irra kaa'eera. Hojii kee gammada. Maasii kee gammada. Dallaa kee gammada. Suuqii kee gammada. Gabaa kee gammada. Daldala kee baadiyyaa magaalaa kee gammada. Ilmi Waaqayyo ulee gammachuu sitti laafeera waan ta'eef. Nam tokko sagalee isaa ol qabatee ansaa dubbatu hammaa booddee Waaqayyo jaaraaf na barbaada. Hallelujah. Waan kanaan dura teessana maaliin ta'ina? Tinnifatana. Waan teessana. Namni yeroo baay'ee maal jedha? Cabeen fayyee ture garuu deebi'ee xinnoo na dhukkubadha. Maal? An dhakkoon maal ta'e? Hin hir'ateedhu. Yaaddoo teeshin ta'u. Waan isaa Waaqayyoollee dhukkuba keessatti na fayyiseera. Amma garuu immoo deebi'ee xinnoo ishee jedhu. Seexanni maal godha? Dhagna isaanii wawwaraanu jalqaba. Teeshin isaan godha. Yookiin immoo miira keessa sodaa keessa galu. Kanaaf akka ta'e kudha torbaratti waan darbetti hin dhiphatin jedhe. Waan darbetti hin raafaminaadha. Ameen. Waan darbetti yaaddeena. Waan darbii laataniin raafaminaa yaaddeena. Deebi'een dhufuuti jedhe Yesuus Kiristoos. Deebi'een dhufu jedhe keessaa humna fuudheera. Ajjeeseera. Deebi'een dhufu. Deebi'een ka'u. Deebi'een ta'u. Deebi'ee si gubbaatti raawwatamu. Salphinni kaleessa. Leeyyoo kaleessa. Boo'ichi kaleessa. Gaddi kaleessa. Diigamuu kaleessa. Bittinnaan kaleessa. Deebi'ee maalin ta'u? Si dargatu. Sin danda'u. Sirratti hin dhufu. Ani Waaqayyo sin raanfachiiseera. Ammas immoo safuura keetti qophaa'u maal godha? Keessa si dabarsee. Yaaddeenaadha. Warri amananii hin dhiphatan. Qooda boo'ichaa, gammachuu, qooda gaddaa, ilillee, qooda tuffatamuu, faarfamuu, qooda gatamuu, barbaadamuu, qooda isaanuma qooda jibbamuu, iddoo buusa Waaqa jaallatamuudhaan. Qooda gad tuffatamuu, jajamuu, qooda boo'ichaa, ilillee, qooda dhabuu, argachuu. Nama isaa achumatti geeddara Yesuus.
sira dubbadhe kana jaalala achumatti geeddaran warra amaname waaqayyo saba amanu biyyarraa baasee miti waaqayyo namooti baay'een yoo adda rakkatan akkasan jedhan tokkotu ati maaliif biyya kana deemtu naan jedhe natu aare akkas jedheen erguma waan ko sara kasde nan deemaan jedheen tu deemte ma barbaanna naan jedhe haala kana aariu fiati tu deemte ma barbaanna bakka nan deem erguma waan ko sara kasanan tu deemte ma barbaanna deemse ma kasdi taa'e garaa kotti mu haala akka kan deemu barbaaddaa tan deemu indeemaan hallelujah lafa geeddartee biyya geeddartee ol gadi fiiddee maraattee mitati yoo amante dhaggeeffadhu Yesuus akkasiin jedheera sirrattan hojii haaraa jalqaba siin jedhe Yesuus suuqii one deebisa dallaa one deebisa biqilaa one maasii one achumatti achitti hin gaggalagashe sakaleessaa jala ooshee sajala waloo irra ooshee dukkanisha jala ooshee ifaa irra ooshee waaqayyo diinuma kee gidduutti waaqayyo hortee diinaa gidduutti waaqayyo sanyii diinaa gidduutti nama haaraa godhee si dhaabe yoo maal taate hoogganaa masa dhiibutu iddoo raaka hooggantuu masa dhiibutu iddoo raaka toshattuu ollaa keetu iddoo raaka tonqaa'ee balbala keetu iddoo raaka sobduu sibraaka diina gabaa keessarraaka diina barumsa keessarraaka ati garuu waaqayyo gammachuudhaan dhaabee diina keessa mul'isa. kana waaqayyo Yerusaalemin nama gammachiif ta'e kaleessa namni ajjeeffate har'a garuu rugoof ta'e kaleessa namni irraa gore har'a garuu sitti goruu jedhe kaleessa namni achirraa galagale har'a garuu hundumtuu si ilaalessi hawwa jedhe kana duwwaama miti mandara kee duwwaatu hin ta'in namni keessa hin gammadan itti dabalee ilaalame warri waaqayyoon dhagaan warri amanan maal ta'a nama amanuuf maaltu ta'a ishee kana qabadhaa waaqayyo warra amananiif maal godhaa deema gooftaan Yesuus tokkoffaa warra amanan irratti waaqayyo maal godhaa yeroo hundumaa waaqayyo maal godhaa waan haaraa isaan gubbaatti ta'aa deema nama amanu gubbaatti waan haaraa ta'aa deema tajaajilaa amanu irratti qotee bulaa amanu irratti naggaadee amanu irratti hojjetaa miti mootummaa miti dhuunfaa amanu irratti waan haaraa ta'aa deema dafnoon sa'aatiin hedduun balleessu yoo ba'e sa'aatii dhumaarratti waaqayyo ijaaba facaasaa balleessu yoo ba'e sa'aatii dhumaarratti kan isaa godha warra amanan gubbaatti waan haaraa ta'aa deema sabni amanu mana isaa irratti jireenya isaa irratti fayyaa isaa irratti dinagdee isaa irratti waan haaraa argaa deema ishee dafaa dubbisaa mucaa faarfannaa 25 lakkoofsa 3 irraa qabadhachumaan immoo 25 3 irraa nam tokko Isaayaas 61 irraa eeyyee warri harka kee eeggatan hiyyeellaasifaman warri akkasumaan amanamuu isaanii dhiisanii sirraa garagalan garuu hiyyeellaasifamuu jedha 25 3 irraa eeyyee warri eewun eeggatan harka eenyu maalintaan harka eeddaati harka fira kee lammii kee lafa kee gabaa kee eeddamu harka waaqayyo eeddaa digirii kee maastarsii kee sangoota kee korma kee harka waaqayyo eeddaa waaqayyo iyyeellaatu siin jedheera ilaame akkasiin jedhu waaqayyo iyyeellaasifamtu siin jedheera nam tokko iddoo jirra ani iyyeellaasifam jedhee haa dubbatu hallelujah jedhata ati illee yaatu abbaanadha ati illee yaatu haadhanadha ati illee yaatu obboleessa ati iyyeellaatu obboleetti harki waaqayyo bara si baasa harki waaqayyo bara si baasa harka waaqayyo qabattee iddoon ge'u malle geessa harka waaqayyo qabattee markaa rakkinaa ceete daawit mootichi eeyyee harka kee warri eeggatanii iyyeellaasifamaniidha shiilaasuunda poostaya sabni harka waaqayyo eeggatas keessa ganama kanas kaleessas eengaddas booris iltaanis harka waaqayyo barbaacha kan deemtu waaqayyo raawwatee si iyyeellaansu Isaayaas 61 irraa ifni kee dhufeera
ulfinni waaqayyoos siif ba'eera. Kanaafis ka'ii ibsii. Ameen. Dukkanni kee dhufeera, salphinni kee, yeelloon kee, bakka du'i kee hin jenne ifni kee dhufeera. Ameen. Eewu jara beektaa waaqayyo. Waan ati maraaraartu garas ifni kee dhufeera sin jedha gooftaan Yesuus. Waan ammas raasaa jiru irratti ifni kee dhufeera sin jedha gooftaan Yesuus. Inni si gate ificha barbaacha gara kee dhufa. Inni si dhiise ificha barbaacha gara kee dhufa. Inni sirraa addaan bu'ee ifa barbaacha gara kee dhufa. Bar tokko duwwaa torba keessaa jaartii tokko jiru hiyyattiidha. Inni ijoo tokkotu mana biyyoo ijaaraniif mana kutaadhaaf kiraayii kennadhooniitu ijaaraniif isheen mana tokko kutaa tokkotti galti. Kutaadhaaf immoo kiraayii kennadhuuti mana kiraayii kennaniifi mucaan isaanii tokko liistiroo hojjetaa isheenii bukkeedha. Nutti dhiyaata baay'ee. Gaaf tokko feeloshippii itun tajaajila dhufaniitu yaa mucaa koo jedhaniinaan inni ijoon mana naa ijaareetu tamaaronni dhufanii gaafa gaafatanii innoo biyyoodha naan jedhu. Innoo biyyoodha naan jedhu. Akka ittiin jedhee gaaf sana waaqayyo qoyi simmi'eessaa jedheen. Inni ijoon tokko mana ijaareef namni biraan immoo dhufeetu ashawaa girifii godhaniif mana maraganii ashawaa girifii godhanii liishoo godhaniif yeroo sana birrii 60 guddaadha. Hindumtu tamaariin deemee gaatetu maan hojiin kee jettee gaate jaartiin tamaariin siifoon ta'u kan isaanii yoom darbee kalleessi darbee yeroo biyyoo hundumtu deemee gaatu maan hojiin kee tamaariidha siifoon ta'u kan si caaluun barbaadaan kana gidduutti abbaa manaa faati manaa dhaqanii gaafatu maan hojiin kee jetti jaartiin jedhan maan hojiin kee itti gaafatnaan hojii qabna ittiin jedhu maal hojjettu immoo hojii qabna walitti nuu baaseeruun furannee keessa jiraanna inni kun 120 inni kun 120 240 hin dandeessu itti jaartiin maal imaayyee mindaan keenya xinnoodhaana dhiisigaa yeroo biyyoo dhuftetti galuu dadhabde Yesuus akkasiin jedheera isan margaa jettu gubbaatti ifni kee dhufeera sin jedhe Yesuus. Gaaf tokko hojjetaa manni ijoo sana keessatti tokko dhaqeetu mana kiraayii gaafata. Jaartiin hin beektu. Harmee manni keessan meeqa dhannaan meeqa barbaaddeetti meeqa jira waan ta'eef lama jira waan ta'eef lama barbaadnaan maan hojiin kee itti gaafattiin hojjetaa mootummaatiin hin dandeessaare eeyyooti ijaaree saamati ijaar oduu dhagee dhaqa ture naan hin dandeessaa lama koonnaan eeyyee rakkoo qabatti maal inni hun 120 inni hun 120 240 dandeessaa naan harmee eenaan nu si ijaareem jedheen yoo ijaartes yoo dhiiftes har'a gaabirri 240 jette sanaan booddee ittan galaa jedheen meeqa falee ijaaree ka'ee ituma diinni kee ilaaluu waaqayyo dinagdee kee ijaaraa deema. Warra kaleessa abbaa kee faadha kee tuffatantu warra kaleessa abbaa kee faadha kee maqaa sadhaantu warra kaleessa abbaa kee faadha kee qubasti qabantu Yesuus Kiristoos isaan fuulduratti ol qabee si mul'isa. Isaanuma keessatti ol qabee si mul'isa. Isaanuma gidduutti ol qabee si dhaabe. Ittan galeen yoo amanteef Yesuusin maqaadhaan yoomtu ati. Ganama barii yeroo waldaana dhufu tokko tokko caatii azala keetaniitu caatii azala keetaniiru. Ganama qursiin yeroo qursiidhaam isuma yoo qabtee beektu sun. Maal baatee ani immoo makiina keessaa heetanii achi bira yeroo gahu isuma dhugaadha kun gooftaan adda irratti fireenii qabeen qassa deemanii ilaala. Eessa dhaqaa suuqii qabaa miti investi godhee miti waajjira deema miti eessa dhaqaa maal nyaachuu yoo amante waaqayyo gaddeebota gidduudhaa ol qabee si mul'iseera siin. Warra amanan gubbaatti maal ta'aa deema waan haaraa ta'aa deema. Dhaloota amanu gubbaatti waan haaraa dhaloonni amanu waan haaraa baataa deema. Abbaan amanu haati amantu waan haaraa. Inkiisa waaqayyo soba isaa bara gidduutti eeyyee jira daawwiti eeyyee warra akka eeggatan maal hin taane hiyyeellaasifamanii warri akka seensi eeggatan maal hin taane hiyyeellaasifaman barattee barnoota guddaa barattee baay'ee qottee baay'ee nagaddee leeyya'uu dandeessa garuu misiraachoo harka waaqayyo kan barbaaddu yeroo mara hiyyeellaatu ati. Ajaa'iba. Waldhiibee dhimbiimee achinyas. Harka Lukaas.
Akkasin jedhe Waaqayyo. Kaleessas eengaddas Booris Iftaanis harka Waaqayyo kan barbaadu. Iyyeellaatu sin jedhe Yesuus. Warra amanan gubbaatti waan haaraa ta'a. Xaafii mana kee keessaa miti. Daakuu gombisaa keessaa miti. Lafa kee irra biqilee miti. Miindaan si dabalame miti. Gidduu kana immoo doolaariin dabaleera. Suuqii keessaa waatti dabalasa jettanii eeggattan miti. Harka Waaqayyoo warra eeggattan Waaqayyoo waan haaraa si hojjeta. Fakkeenya dhugaa tokko sitti hima. Nama ijaan argitutti himnaan. Warra ba'aa baatan mucaatu jira. Dippiloomaa barateera bara sana keessa. Garuu ba'aa baata. Ba'aa baateetu gaaf tokko walgayii waamanii warra ba'aa baatan hundumaa kottaa walgayiif sin barbaadnaan ani walgayii waaman. Mucaan akkuma keessan irraa kana suufii uffatee karaabaatii keetee walgayii deema. Maal ofirraa baasee wayyaatti kaleessa maal ta'u ba'aa baata ofirraa baaseetu dhaqeetu fuuldura ta'a. Kabajamu guyyaan har'aa an keessan miti walgayii warra ba'aa baatuuti malee warra inni garuu tarii dogoggortanii dhuftan yoo ta'e kabajamoo keenya iddoo nu gadhiisaa naan hiriyoonni isaa bakkee jiran hundumtuun kolfan. Sanaa booddee wallaggeeffannaan kolfinaa maali kabajamoo isiniin jedhaa jira. Inni garuu maal baataa? Sanaa booddee ka'ee ba'e. Gaafa inni ka'ee ba'u tokko harka baaseetu innammaa nu wajjin ba'aa baataa meenaan. Innamma isin dubbattan nu wajjin ba'aa baataa meenaan. Lakkibboo nama akkasii ba'aan baatu. Gaafa inni gadi ba'u tokko dhaabatee eega. Eessaa dhuftannaan walgayiidhaan ba'aa jedhaan fakkaata. Maan walgayii maali? Walgayii warra ba'aa baatanii nu waamanii turanii garuu kabajamuunaan jennaan hin ka'ee ba'ee namichuma hin qaanessuudha hin ka'ee ba'ee jedheetti hima. Ilaamee dheennaan ani immoo barbaadaan jira miti ittiin jedha. Maayina naani abaluu inni qabeenya guddaa qabu suni nama beekumsa qabu naa barbaadan nan qacaraa. Amma dafii ganii dokumentii kee fidee ittiin jedhaan. Uffadhee ofirraa baasinaan uffadhootii ittiin jedha. Gaafa inni dhaqu namoonni garaa inni kan shemizii uffatee inni kan maal uffateetu dhaqeetu dorgomaa jira. Inni garuu maal uffataa? Abbaan qabeenyaas beetu kottumeeti inni iddoo akkasitti kottumeeti ittiin jedha. Inni dhufee firii dokumentii kee itti geessa. Ati dorgommii tokko malee dabartee ta'edha. Eewuna hojii kan jiru ameena jedhuka. Ilaamee ija kee waan lafarraa irraa kaaftee nama subukkee irraa kaaftee mana kee balbala kee boroo kee irraa kaaftee harka Waaqayyo kan jedhu jirtaas keessee gaaffii tokko malee gooftas dabarseera. Inni bakkeera maal ta'aa jira? Barbaadaa jira. Gurbaan immoo maal ta'aa jira? As ta'aa jira. Utuu as ta'aa oolee namichi bakkeera barbaadu maal ta'aa ture? Hin dhaba ture. Amma garuu maal godhe Waaqayyo? Ka'iitii fayyadeen. Ilaamee Waaqayyo yeroo isaa wajjin jiraattu meeti? Isatti amantu meeti? Dukkana keessa iftisii beesi barbaada afurri Waaqayyo. Si gubbaatti waan haaraa ta'aa deema. Kan danda'u taalee ammee. Kan nama solli nama goomsine Waaqayyo mee waan haaraa sii taasii jedheera. Dhimma gabaa kee qabu Waaqayyo. Dhimma qonna kee qabu Waaqayyo. Dhimma miindaa kee qabu Waaqayyo. Dhimma maasii kee dallaa kee qabu Waaqayyo. Siin si eebbisa. Gaafa si eebbisu ati gooftaa yeroo barbaaddu siin si eebbisa. Gaafa gooftaan si eebbisu immoo lafti jaallattee abboomtu. Gabaan jaallattee nuuf. Dhaqee beentana koo bira dhaqee ittiin jedha Waaqayyo. Gaafataa meeqa ammana si bira ga'uunitu meeqa ammana hankeewunaa kenneedhu abboomeen dhufeedhu. Waaqayyo maal godhaa? Qe'ee diinaatti biqilchee qe'ee diinaatti daraaraa godhee hankeetti immoo ija fida gooftaan Yesuus. Yeroo eewuun eeggatture eeyyee warra amanan irratti Waaqayyo jihaara qaba guyyaa irraa kana. Lammaffaa warra amanan gubbaatu maal ta'a? Tokkoffaa waan haaraa ta'aa deema. Lammaffaa bara keessaa Waaqayyo bara fidaaf. Abbaa akkasii bara fidaaf. Gugguufee adeemu iyyuu malee bara fidaaf. Gugguuftee adeemtu iyyuu malee bara fidaaf. Isaayyaas 33:24 irraa. Warra Xiyoon keessa jiraataniif yakki isaanii waan dhiifameef isaan keessaa
namni tokko illee na dhukkuba kan jedhu hin jiru. Ameen. Akkade warra tsiyoon keessa jiraataniif jiran yakki keessa waan dhiifameef nam tokko sin keessa kan dhukkubu hin jiru. Maaliif kaleessa sin dhukkubeera, kaleessa dhukkubattaniittu, kaleessa rakkattaniittu, kaleessa baabattaniittu, har'aa booddee oonaan balbala dhukkubaa ani sirraa cufeera. Iyyuu kan danda'u jiraas keessa ilaamee baa kaleessa baate irraa booddeen baattooti. Akkasiin jedhee Waaqayyo yakki kee waan sii dhiifameef, dadhabbii kee waan sii dhiifameef, kanaa booddee na dhukkuban jettu siin jedhe Gooftaan Yesuus. Murteessee makee Waaqayyo. Nama se bukkeetti mee murteessee makee Waaqayyo waa'ee kootti jedhaani. Bakka murteessee makee Waaqayyo. Yesuus mee yakka nama yoo namaa dhiise. Yerooti immoo amantii isaa wajjin deemtu, yerooti amantii isaa wajjin jiraattu afaan isin goomsu. Akka Nehemiyaan ejjaaree xumuree maal duwwaa tafee balbala duwwaatu ilaamee Waaqayyo afaanii miti Waaqni keedhaan hojiidhaan hojjetee warra siin morman agarsiisa Gooftaan Yesuus. Hojiidhaan si geeddaree hojiidhaan si haaressa. Kanaaf akka 33 irraa yakki kee sii dhiifameera jedhe. Si ijaareera jedhe. Ammaa booddee nani sin dhukkuboo jedhe. Har'aa booddee qaamni koo dhukkuban baasura dubbadha. Yesuus inni dhukkuba baasura irraa kaasee yaaka. Ameen. Nama haaressa Waaqayyo. Yakki sii dhiifameera jedhe. Sin dhukkubu kanaa booddee kanaaf 65 irratti immoo maal jedhee sasira jammara irratti immoo sakalee isaa hin yaadinaa. Sakalee isaa maaltu ta'e maaltu raawwatame itti hin dhiphatinaa inni affeeraa. Amma immoo maaloo ta'e yaadinaa inni sin ta'uu jedhe. Maannani sin dhukkube darate moo Yesuus Kiristoos. Na dhukkube maal ta'a dabale na dhukkube. Dhukkubachuu waan lamara qulqulloon hin dhukkubu. Phaawulos maal jedhaa waraan seexanaa akka malee nuti jabaateera. Garuu waan tokko hin taane. Dhukkubachuu maanni kaleessa dhattee mana kee ciiftee riifarii godhanii Phaawulosiin deemtee horiin si harkatti dhume liqeeffattee waan gootu wallaaltee liqii katti baaftu dhabdee ilaa Waaqayyo mee waan ati fidde waan sii kenne waan ati dhamaatee inni immoo sii eebbise raawwatee Kiristoos ilmi Waaqayyo biyya lafaa nyaachisu. Sinin dhukkuba jedhe. Yoo sin dhukkube maanaan godhaa fayyiteettadha Yesuus. Baatamis kottu, makiinaas kottu, miillaanis kottu. Yeroo dhuftu akka Waaqayyo maal rakkatte na dhukkuba jettamee fayyinni sii ta'eera jedhe. Waaqayyo akkasii jedhettiin jedhaaka. Yoo naa wajjin deemtee yoo natti amantee kanaa booda sin dhukkubu.